har'a waa lama yookaan waa sadii isinitti argisiisa. Inni jalqabaan waa Imooti. Imo keenya namni nu wajjin fayyadamaa jiraachuusaa yoo shakkine maal gochuu qabna? Ilaallachuu qabna jechuudha. Imo keenya karaa salphaa ta'een namni nu jalaa xalafuu danda'a. Namni nu jalaa xalafe sun hiriyaa nuti beeknu moo biyya isaarraa akka fayyadamaa jiru ilaaluu fi akkaataa itti remove goon akka inni lammata hin seenne irratti cufuu dandeenyu. Inni biraan immoo sagalee Imo keenya yeroo namni achi as nuuf dawwalu yookaan faarfannaa haa ta'u yookaan muuziqaa yookaan nashiidaa raayyaa waan barbaanne irratti hidhachuu haala itti dandeenyuu fi yeroo isa biraa waamullee akkamitti muuziqaa irraa taphachuu akka danda'u Imo keenya akka itti godhachuu dandeenya. Akkasumallee Imoon keenya yeroo biyya garaagaraa irraa bilbillu sagaleen keenya hin dhaga'amu, qulqullina hin qabu. Kunillee maaliif haa jedhu wajjiniin ilaalla. Inni biraa immoo yeroo namni footoo yookaan viidiyoo tokko nuuf erge hayyama keenyaan malee gara galariitti gadi darba. Isallee akkamitti ofirraa cufuu akka itti dandeenyu. Egaa warri gara chaanala abdaatoo dhuftan subscribe gochuun viidiyoo kana like gochuu akka hin daganne isiniin jecha Imo keenya keessa ni seenna. Egaa Imo keenya keessa deemnee seenne booda mallattoo pilaas yookaan viidiyoo kana ni xunna. Egasii bakka moor jettu kana ni xunna jechuudha. Jalqaba irratti Imo keenya namni wajjin fayyadamaa jiraachuu isaa ilaaluuf seetingiitiin ni filanna. Egasii akkaawuntii kana ni filanna jechuudha. Sikuriitii akkaawuntii inda sikuriitii bakka jettu kana ni filanna. Egasii mana bakka jettu kana ni filanna jechuudha. Jalqaba irratti yoo nama shan shakkine Imo keenya eegaala kanaan seenne booda Imo kiyya keessa amma ana malee nama tokko jira jechuudha, nama lama. Inni jalqabaa mobaayila Samsung A22dhaan kan fayyadamaa jiranudha. Inni biraan immoo Honor Hawaawii yookaan salgaffaadhaan akka fayyadamaa jiru onlaayinii irratti akka jiru natti mul'isa jechuudha. Haa ta'u garuu annan beeka nama kana kiyyuma jechuudha. Yookaan namni isin jalaa hate yookaan bilbilli kun kan hiriyaa keessan yoo ta'e yookaan kan keessan ta'uusaa asirratti beekuu ni dandeessu. Amma akkamitti baafna akka inni ittiin deebine gochuudhaaf bakka dileetii jedhu yookaan remove bakka jedhu isinii fida. Kanaaf dileetii bakka jedhu kana ni irratti ni rukunna jechuudha. Ammas dileetii bakka jettu kana yookaan okay kan jedhu isinii fida irratti rukunna. Ammallee okay. Egaa akkuma argitan haala kanaan baafnee jirra jechuudha nama sana. Amma bilbila keenya irratti koodii abbaa ja'a nuuf erga jechuudha. Koodii abbaa ja'a nuuf erga bilbila keenya irratti koodii sana fudhannee itti galchina jechuudha. Lakkoofsa nuti Imoodhaan duraan bananne irratti koodiin abbaan ja'a miseejiidhaan nuuf ergamte jechuudha. Yoo bilbilli keessan kan dalagaa jiru kan hojjetaa jiru ta'e. Egas koodii miseejiidhaan isiniif ergamte sana itti naqxanii okay jettuun. Sana booda gonkumaa namni tokko eegatti naxxanii asitti okay waan jedhu isinii fida. Okay gootanii gashitanii san booda namni sun beera amma booda Imo keessanitti deebi'uu hin danda'u akkasiin koodii kennitaniif jechuudha. Ani hin baasne jechuudha koodii itti nanne. Asirratti immoo loogaawut Imo asirratti immoo loogaawut Imo keenya cufuudhaaf nu gargaara jechuudha. Asirratti immoo dileetii Imo keenya goona jechuudha. Asirratti immoo change phone number bilbila lakkoofsa haaraa asirratti illee galchuu ni dandeenya. Bilbila yoo jijjiirachuuf feene karaa ammaatiin nama baasuu ni dandeessu. Inni biraan immoo akkamitti sagalee bilbila keenya jijjiirrachuu dandeenya. Yeroo achi nuuf dawwalame yookaan faarfannaa yookaan nashiida garaagaraa irratti akkamitti hidhachuu dandeenya notifiikeeshinii kana ni filanna jechuudha. Egasii kool bakka jedhu kana ni filanna jechuudha. Sagalee ringitoonii keenya jijjiirrachuudhaaf kool seetingii waan akkanaa ta'e ringitoon bakka jedhu kana ni filanna jechuudha. Egaa akkuma argitanii sagalee bilbila Imo isa oriijinaalli isaa kunoo kana jechuudha. Irratti rukuna. Kanaadha jechuudha sagalee Imo. Yoo kiraara biraan kenillee Imoodhuma keenya iyyuu kan biraa jijjiirrachuuf keessa baay'eetu jira jechuudha. Ringitooniin babbareedaan kunillee
egaa ani raayyaa kana duraan naaf fide as keessaa qaba isinii fi bakki inni itti fidu ida'uu ringitoon bakka jiru as jalatti isinii fida ida'uu sanarra rukuttanii maay faayilii keessan yookaan bakka muuziqaa yookaan waan qabdan isin dabarsa achi keessaa ka barbaadanitti okkee godhatanii egaa fiddanii as isiniin gashee booda barbaadanii as keessatti gubbaatti isinii baasa irra godhatu yoo immoo as isinii fiduu didee akkamiin karaa seetingii keenyaatiin dhannee godhanna seetingii bilbila keessanii seentu jechuudha seetingii keessanii keessa seentanii sound and vibration bakka jedhu kana ni filattu jechuudha ringitoonii eegasii ringitoonii bakka jedhu kana jalqabaa yookaan siimii keessanii wajjin isin fida irratti rukuttu jechuudha egaa haala kanaan kun kan bilbila keessaniiti jechuudha kana dhiiftanii bakka bilaas ida'uu kana ni tuttu ida'uu kana tuttanii xaxxanii gama egaa haala kana naxxanii gama maay faayilii yookaan muuziqii keessan gara waan qabdanu isin dabarsa egasii waan tokko irratti waan keessaa qabdan irratti irra keeyyatu jechuudha mee fakkeenyaaf raayyaa kana irratti raayyaa godha jechuudha namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu dhabamu yoo sabara malee tarkaanfatamu yaa rabbi naafis kenni waan nama himu naafisaari haala kanaan as keessa naaf darbee jira amma gama iimoo kiyyaa deema wanni bakka kana isin fidu yoo aadi ringitoon ida'uu bakka jiru bakka duratti itti argitee dhabdanii bakka kanaan dhuftanii as seensifattu jechuudha bilbilli keessan kaminuu yeroo isin waamu gara bilbilaatiin gara iimoo son taane kaalii bilbila keessa lakkoofsaan isin dawwalamu kan irratti hidhamee jira jechuudha kan iimoo immoo dhaxxanii sirreessuu ni dandeessu amma iimoo keenya keessa deemna jechuudha egaa haala kanaan hidhattanii booda egaa haala maatiin sirreessinee booda iimoo keenya ni seenna jechuudha iimoo keenya seenne bakka pilaasii ta'u kana ni xunna jechuudha moorii bakka jettu kana notifiikeeshinii seetingii filanna jechuudha karumaan dura dhaqeetanidha notifiikeeshinii bakka jettu kana irratti kilik goona egasii isaan booda koolii bakka jettu kana kool seetingii yookaan amma ringitoonii bakka jedhu kana irratti kilik goona san booda sila akkuma argitan raayyaa tokko jira amma lama naaf guute jira ka amma hidhee kun kan maal jedhu walumaan itti dhufnee ilaalla jechuudha kanaaf kun sagalee hin qabu sagaleen bilbila kana awwalamee jira natti fakkaata sammaa biraa irratti egaa haala kanaan godhachuu ni dandeessu irratti godhatanii haala kanaan dhiifachuu ni dandeessu jechuudha kanuma inni biraa osoo asiin bahin inni biraa immoo yeroo namni sun isiniif dawwalu muuziqaa adda addaa irratti akkamitti hidhachuu dandeenya bakka kana inni dhunna jechuudha mallattoo muuziqii kana egasii as keessatti nuuf fida waan barbaadanirra godhachuu ni dandeessu jechuudha gama pilaastoorii illee yoo gadi isin buusii kan jedhu taate buuftanii inni biraa immoo bilbilli kiyyaa sagalee hin qabu biyya biraarra yoon dawwalu sagalee hin qabu bilbilli kiyyaa saawundii isaa akkamitti akka banannu miseejii kun as keessa jira waan kana banaa gochuu qabna jechuudha hunda isaa banaa saawundii keenya banaa goonee kanallee banaa goonee kana sadayyoo cuhaa ta'etti bannee ringitoon bakka jedhu kanatti tunnee kun kan miseejiiti jechuudha kun kan miseejiiti jechuudha kan miseejii keessanillee aadi ringitoon bakka jedhu tuttanii muuziqaa waan barbaadan irratti hidhachuu ni dandeessu kanuma inni biraan immoo footoon tokko gara galarii kiyyaatti akkamitti darbaa bilbilli kiyya guutee badaa jira akkamitti akka inni gadi hin buune godhachuu danda'a karaa salphaadhaan kunillee walumaan ilaalla jechuudha inni ammoo eeguma seetingii keessa karaa ammaarra deemne booda notifiikeeshinii mallattoo kana osoo hin kun strongii inde daataa bakka jedhu kanarra xunna jechuudha eegasii ka gubbaa kana yoo kana inni xunna jechuudha eegasii waan kana irraa cufna jechuudha kun kan footoosii kun immoo kan viidiyooti viidiyoo akka inni gadi hin dabarre yoo barbaade yoo namni si erge kan irraa cufta jechuudha hawlii kanallee footoo yoo barbaade irraa cufta haala kanaan darbuu hin danda'u yoo feete tokko banattanii tokko dhiifachuu ni dandeessu haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessu inni biraan immoo akkamiin bilbila duraan namatti
barreessaa turee fi waan namni sagalee naaf erge guutuu bakka tokkoon gubuurra bakka tokkotti istoorii kiyya gubaa bilbila namaan bilbilaa oli sagalee namni waliin nuu qabaa ture bakka tokkotti gubuudhaas bakka kanarratti yoo gadi xuxxanii dileet bakka jedhu kana yoo xuxxanii guutuutti baduu danda'a jechuudha. Waan namni waggaa meeqatiin barreessaa turee fi bilbila keessan isin bilbilaa ture jechuudha. Amma waliin ilaalu deemnee kadhumarra isin argisiisa kana isiniif galee abdii qaba. Akkasitti amma kiyya qulqulluudha jechuudha. Waan namni waggaa meeqanaan bilbilaa turee fi barreessaa fi ture namni maqaan namaa as keessa guutumatti hin jiru jechuudha. Maqaa nama an filadhee filaa kan maqaan isaa jalee yookaan barreeffadhee qabadhee jiru ni jira jechuudha. Asirra yoon dhufe asirratti waan maqaan qulqullina haala kanaan gama kana istoorii kiyya jechuudha. Waan isin achi balleeffachuu karaa maatiin hin dandeessu isiniif gala jedhee abdii qaba. Waa'een immoo kanuma.